Minish gaafa duratti gaafa Haile Sillaasee beeraa kutee ayyoon jirtu san isa akkuma ammaa Mirtuu dagalee koo malemni jooftu naantatte qalbii koo mirtuu dagalee koo malemni jooftu naantatte qalbii koo akkuma madura beektan daraartuun obboleetiyyaa ni beektanii kunoo qallee fi aziddutti waan biraan irra dalaganii algadde jechuudha. Namni waan kana irra dalageesi namni waan kana gartee yaada qopheessee waan kana dalageesi jawwaalli xiyyaas obboleetiyyaatti kanneen ishee harka jira jechuudha. Maaliif nabaateedha? Nabaateen maal yoo ta'ani intala eessumaatii biyyoota na eegjeetiin wal eegaajeetiin isaan bira kaayee mana keessa Kanumaafuu nabaateen mucaa kana xaaqaan dayitee kun ni gartanii hidhaa jira aziiboo hidhaa jira ni gartanii hidhaa jira nabaateen dayitee mucaan giseen dhufaanii waan joollaaleeti yaamni shaama jaa namni obboleetti qabdanii yoo gartee diinni ala jiraate xettiroo osoo jiraate obboleetti san mana keessa yoo geessanii kopxuma haa malee nama biraa yoo bira dabaltan hatta obboleetti intala dheeraatu waan akkanaa kana gattaa gabboo waan akkanaa kana namni keenya balaa jechuun waliin barbaada akkasii balaa naan barbaada jechuudha. Salaan uummanni asii garuu waan taate. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashima harka fuunee jirtu isin jecha daawwattoota kiyya. Akka nama durri namaan ta'edha maaliif hidhaa jiraa jechuudha mucaa. Haa ta'u malee akka dhufetti mucaa dhufee bakka hidhamee jira maaliif nabaatii fidee jechuudha mucaa. Nabaatii fidee mucaa fidee miti. Kun jechuun inni maaliif wanni kana godheef inni illee baalagummaadhaaf hin fidee osoo ittiin fakkaatiin osoo ittiin fakkaanne jechuun durri baalagummaadhaaf hin finne mucaa. Na laalu dhufee kalaas yoo na laalu dhufee na baatu fidee jechuudha. Kanaafuu amma hidhaadha jira maaliif jennaan ani bakka hedduudha na ajaa'ibsiisu jira. Hidhee garuu kana na baatu fidee ani finne siijee akka namni kaafitti amaneetiin jiran taalaati arrallee borullee nama waan hin taane godhu muti qaalee obboleessa xiyyaaniin godha garuu inni waan biraa jaadurra keenya waan biraa fudhate ani finne na baatu fidee ani akka inni kophaan haatti qabaa jira bakka na baatu fidee kanaafuu anna callee natti aaru jiran siin ajjeessa siin tuma naan jaa siin dabarsaa lubbu muteetu jechuu jira lubbuun tiyyeetu lubbu lukkuuti ani. Bulukkuute ati salaa himmata. Waan gochi kanaa kun sirriidha yaani. Sirrii miti garuu isaanillee waan. Warreen obboleetti qabu dhaametis akkanumatti miidiyaa irraa qullaa ta'e. Dhaani finne baamaal. Garuu waan obboleessa keessan isin jiru fudhatu waqtanii inni waan gadi raayisiin dorga malee waan biroo raayisiin dorga naamusuma keessan sharafa keessan eegu malee waan birootiif illee isin eegu waan obboleessi yoo kana taatillee innillee karaa nagiyaatiin dhufee silaalu qabaan jaadaraartuu ta'e. Dhugaadhaan irrallee borulee akkasii na ilaalaa bari yoo na ilaalu dhufe bakka isii fideedha fideeme innis kunoo kanaa mucaan eenyu si fidee andaraartuun akkana. Dhaaba kana ni bu'a malee nama laalu barga bu'ee gatu taane. Akkamitti ba'a qulfina irratti akkamitti ba'a. Bagasi laalee innis kanuma nagiyaatiin dhufee maasii. Akka dhufe dhufe. Nabaati fidee. Aboo nabaati tana ni jaallatamoo fireentee. Haqeemi dhaarraa qaba. Haqeemi arra yoo gartee laal dhugaa himtee siin baasaa biyya yoo dhugaan himne asuma duuta siin ajjeesa maasii bakka tun bakki laal itti namni wanna joo miti ni jaallatamoo kamii fidde nabaati. Garuu nuti illee obboleessa wajjin dalagee jira waan malee sirra gaggeessuun feenu haqa takka himi yoo jaallatteef milyoonni hirtisiif kannina haqa takka haqeemi akkamisi fidde akkam wal qunnamtan. Beejiru haqeemi. An firasiiti. Firasiiti maal wal tanan. Adeeran. Maadiraniiti. Haye isaan kun mana keessa ulaanatti cufaadhaan gartaa akkamitti akka buuta. Karuma nagayaatiin dhufteen gaafatu namni isin dorgu hin jiru. Akkam ta'e isin jechuun buuta taagaadhaan. Ani jechuun yeroo dhufetti jechuun ulaan banaan jirtu isaan miftaar kan qabu waan ta'eef xaaqaarraan bu'ee isaan dubbise. Xaaqaarraan bu'ee dubbise. Xaaqaarraan buute jechuudha. Akka imaan been du'a. Ani koo
Ani Amerikaa irraa waan dhufee fira isaanii waan ta'eef isaan bira taa'u jira. Ameerikaa irraa Ameerikaa irraa dhufatteetti. Maallaqa qabaaf gobbeechinu. Maallaqa gubbee. Eenyu fidde maallaqa? Maallaqa fiduu sun taa'u fiigiyaa qabaata. Fiigiyaa qabaata. Nama maallaqa fidaniif jechuu bakka hundaatti seenama rakkoo keessatti rakkoo keessatti maallaqa fiddaa fi qabna nuti maallaqa. Jechuun nuti jiran qabni jechuu turre barne. Laa isin maaliif dabalanii jennaan ani isaan kana arguu waan barbaade jechuudha. Eenyu dhukkuba daraartu dhukkuba mana baatee. mana hawaalaa keessan jiranii karaa guutuun dhuftee yoo laaltee kan itti fi dabartee. Akkami dhukkuba nuti argaman geessinu. An fayyee maallaqa fidee bar. An geessu. An firasaaniitiif an geessu. Maa kan qaaqaa anutti qollofee aan deema ni beekaa ni beekaa. Waanti qollofee deema maaliif beekaa? Anaaf si waliin beeknu malee bara anaaf si firaadha. Anaaf si yuuyi. Hai nootti firaa. Keenyuti. Ati keenyu. Birri keenyatu keenya hin dabdu. Laalaan kan nyaaniitiin nu fakkaata. Gaafa Fira keenya gafu nyaaniitiin nu fakkaata. Way kasaaraa. Dhaabbatu hin beeku. Usmee. Dhaabbu fira keenya taatee ol fakkaanna. Cisigme. Anka Ameerika badde sadii bara. Yee. Way kasaaraa. Fira keenya funyaani gol fakkaanna. Atillee wal qixxaadhu funyaani gol fakkaanna. Wal qixxaadhu isin wal qixxaadha. Mee istee biyoo kalata godhallee. Ni maraatee. Wal fakkaanna laa. Booti keenyuti natti babbaa. Ani Kamamasi. la kabira isaati. Ana Jamal. Ani beeku. Ami interesuma malee hin beeku. Inni ijoollee isaan jala ture amma keenya kafira keenya sanqataa inni beekta. Inni hoor laa ijoollee arsiisanii hojii warra gaafa kaan Ameerikatti Addis Ababa wal harkanee katabatanii kutan abdiis fi an keenya san. Hai. Akkuma duraatu maa akkasaan hin beekan. Way obboleessa namaatii moo? Wayi mucaalee keenya. Khalaas. Kana guddaachuun tana qabdi. Khalaas. Garuu waan isin irraa fudhatan ishaa. Taati na gootin irraa fudhatan ishaa. Adeera keenya kaduriyyee arraboota fira keenya amma hanga funyaanii kanaaniin qabeen. Hanga kanaa gartee turre bayyanoota. Tana aluma fakkaannaa daawwattoota kiyya rabbi sodaadhaan akka kana na cinqa mees deebi wallaahi fakkaanna. Egaa uummata keenya kunoo akka isaatti qabnee mucaa jechuun doggoratti hin qabee kanumaafuu dhiifama jeetiin jira isinillee warri hordoftoonni keenya jechuun waan badiin daleenne dhiifama akka taanu dhiifama gooneetiif jira waan ta'eef obboleettii intalaa deeraati jee anillee garuu firaa walitti haa dhaabbannu akkasii yoo intalaa deeraati jechuudha. Nulleen akkasuma fira keenya mucaanii hin beekuun an jechuun dhugumatti hin beenye waan dura ture gartanii jirtanii kanumaafuu uummata keenya dhiifamaa nu godhaa isin jaa waan biraatii miti taakkanaa irra turu jira gaa. Maaliif namni gartee agguuta yeroo irra geesse roorroo san jechuu firaa ittisuudhaaf namarraa jechuun adda beetii kophatti muramee jiraata waan ta'eef saniifiin jechuun ijoollee fi kan akkana godhu jira waan biraatii miti mijoolleen aartii kuttee anis hidhee ammaa matti hidhee jechuun isii boruun baasan. Kanas isin haa baatu ni baafta maaliif jennaan amma mucaan keenya. Atis dhiifama nu godhe. Dhiifama. Egaa akkuma argaa jirtan kanaan jechuun yeroo xiqqeennaan umrii xiqqaatetti jechuun karaa biyya kaayatis nama si yaamu jiranii isaa deemsiin kun akka taa'u si yaamanii kaayatis deemaa baqaayyee nageetti gaayyee dawwalanii reefoo waa jechuu jiranii nageetti. Akka nagaa daawwattoota kiyya achi siqeeffataniiti akka goone gartanii dhalaan siyaasaa dabdu karaa baanuu rabbiin nu dhorkini asuma fuuneeti fira taa'aniga yes. Afallee akkanaga nabaata rabbiin hidhamalee an baafadheetiin jira rabbiin kiyya nabaase kuno amma laal eega amma baafattee asitti hin dhaabbatini kanaafuu daawwattoota kiyya haa baafatu dhalaan siyaasaa hin dhabdu reefullee haa bu'aarra dilli nabaati nan dhiisu mucaan geelee kiyya nabaati laaluu kute malee mucaan geelee kiyya duraanuu na laalu dhufe naa yaamejii nabaati irrattis deebisee nabaati istoofir laalasiif dhiifamaan gaafata mucaan affiti amma gartee akka goone kafira keenya kamaarree maarree jiru sana mucaan immoo na bira dhufe wallaahi akka dhugaatti na laalu dhufe naa
yaame nabaatiin illee oluma durri sodaafin nabaatiin itti deebisee siifti jee irra deebise kijiba kana dhiifamaan gaafa dhagaaya kanaafuu amma isalaan eegamu baafatanii amma kan baafatanii beekna ularraa raawwu fagaatan isaan nama beekee ularra fagaatanii jiran jii as shiitaanis baasaa dhaabbeetu shiitaan nama takkan makabna nama sing kalangan baik tinggal ada mana duga sinake kabul dalan siasa adat afan cefatete kasi gabba amma daawwato tak yang baijin daawwato tak ya kana fakata ega apa harga jirtan dalan de fedala dan ba male hulatan rairan yo kana mabrajani endesu borsa safan faddo borsa kisan na bidi bafaddo ramila kasi abaso akada na dimbatis gulu tendemin firasi gone wanda si gone miti ya daawwato tak ya kono kanatti dalumman fedalumman basne kanaafuu la miilli isaa baasu as tuularra jira amma dhalaa jaar mee kami dhaabbattee deemta jee akka dhalaa jaarsa jalaa baddu deema eeygua kasi deema akka dhalaa aartee jaarsa jalaa baafattutti jalaa kee baafaddu deema nageetta laa agoolloteen deemi feeki akka nagaataa gootota xiyyaara rabbiin na baase ulaalee gannaa cufi yoo dhufallaan fiigi akkasii gaayoo kanaafuu ammaan tana fiiguu sinirran dheeressu yoo na dhufallee narraa dhumatti arra dhalummaadhaan baasee firaa rabbina sattare nabaatillee dhiifamaan gaafadha nabaatii irra hidhaa duduba qaxaqaxe maaliif mucaan geelee kiyya wajji barannee wajji akka lubbuuf fadha dhiirtiin dhufini jeena dhorkee siyaasaa kanaan kaleellee ilaale arrallee siyaasumaan baaseen jira na jalan seennee yes kanaafuu hanga viidiyoo biraa qabadhee sinee dhufu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh